Garuu tooftaan akkasii barbaachisaa. Ishee kanas hubachuun baay'ee gaarii. Dhumarratti qeerroon baay'ee waan jirtaniif fakkeenyi tokko kan namarraa hin dhageenye hunda keenya fayyaduu kan danda'u akkuma baacoo wayiitii keessatti immoo ergaa qabdi waan ta'eef ishee isinitti meenan fedha. Namicha tokkotu qabeenya guddaa qaba. Biyyaa biyya deemee nagada. Namichi kun qabeenya qabaatu malee qabeenyi isaa dachaa baay'eetiin akka baay'atuuf gorsa barbaada. Gaafa nama gaggaafatu yoomni tokko beekaan tokko jira gama sanaa deemiti gorsa gaafadhuuni isa gaafattee jennaan gorsa addaa sii kenna qabeenyi keessa jireenyi keessa jijjiiramaa jiru. Namichi kun qarshii qaba, yaada barbaada, beekumsa barbaada. Gorsa kana dhaggeeffateetu gara yoo sanatti deemee gorsan barbaadaa jedheen gorsa naa kennennaan ani yaadan qaba, beekumsan qaba, ati immoo qarshii qabda. Gorsa tokkoof qarshii miliyoona tokko kaffaltaa jedha. Abbaan qabeenyaa kun innaa miliyoona tokko argachuudhaaf waan meeqa dadhabee dafqamee kanan fida. Ati gorsa tokkoon as teesseetu na gaafattaa jedha. Egaa barbaaddu kaffali gorsa kee fudhu. Dhiisnaan qarshii kee fudhuuti deemeedha. Namichi kun maal qabaatee akkas dubbate jedhu ishee jalqabaa kaffaleetu natti miidha. Namichi gorsu sun karaa qaxxaamuraa hin deemuu jedhe. Kanumaa kanuma. Kanaafan kaffala, kanumaaf kaffala. Ishii tokko na eebbisee akkuma nagadaa seetu eebbi bilaashaan jiru ammas kaffalee. Cikiciki baay'ee booddee ammas kaffaleennaan waan siin gashine keessa galtee gaaffiin gaafatiin jedhu gorsa lammaffaa. Ammas kanumaa jedhee baay'ee aaree na eebbisee eebbiin jiru sadaffaa gaafate. Sadaffaan osoo hin qulqulleessin osoo bitaa mirgaan gaafateen murtee dhumuraa hin murteessin jedhu. Namichi kun baay'ee aaraa deebi'e. Birrii baay'ee kaffalee gorsi immoo waan tokko of keessaa hin qabu. Karaa qaxxaamuraan deemni isuma beekamu sana. Waan si gashine keessa galteen dubbatee isuma beekamu sana. Osoo sirnaan qorattee addan baasin hin murteessini isuma beekamu sana. Torban tokko booddee gabaa deemuudhaaf ka'a. Biyya sana biyya gabaa itti deemaa jiru sana akkuma baalee rakkoo karaatu jira. Miilaan deema, fardaan deemama. Aspaaltii waan hin jirreef jechuudha. Akkuma karaa jalqabee xiqqoo deemeetu karaan bakka lamatti jiru. Dhaabbatee gaafata karaan kun eessaan gaa'e? Kunis bakkuma yaaddoon si ga'u. Inni kun guyyaa tokko fudhata. Inni kun immoo guyyaa walakkaa duwwaa fudhataa jiru. Maal ta'e guyyaa guutuu karaa deemee yaadeetu isa guyyaa walakkaa jalqabee geetu qarshii isaa yaadate, gorsittamisu qarshii yaadate. Karaa qaxxaamuraa hin deebiin waan jedhuuf yaa qarshii koo jedhee deebi'ee guyyaa guutuu adeemee bakka gabaa gaafa ga'u namoonni guyyaa walakkaatiin deeman baay'een daldalaan baay'ee karaatti shiftaan ajjeesee dhumaniiru. Achi gahee dhaggeeffate. Gaafa achii daldala isaa fixatee deebi'u karaatti itti dhiyeennaan alaalumatti dhaabbatee mana guddaa laalee mana guddaa tokko barbaadatee deemee kadhate. Kara deemaadhaa natti dhi'ee na bulchaa jedhe. Abbaan mana guddaa sun hin galchee miila miiccee akkuma aadaa keenyaa jechuudha. Miila miiccee madabii hafeefi waan hunda qopheessee halkan nyaanni dhiyaate. Gaafa haati warraasaa
nyaata dhiyeessitu haati warraa areeda qabdi. Namichi waa hundaan gammadee jira. Miila miiccanii jiru, madabii afanii jiru. Nyaanni dhiyaate gaariidha. Wallaallee akkas godhan ta'ee yaadeetu abbaa manaa gaafachuu barbaada. Wanti hundi gaariidha, manni keessa guddaadha. Maal taa'eedha kana sooraa deechuu barbaadeetu achumaan qabsiisaa yaadate. Waan sin galchite keessa galtee hin moorchinii. Adabateetu afaan cufateetu mulu. Galma gaafa ka'u abbaan mana sanaa harka qabeetu gara borootti ba'e. Boroon mana sanaa nama dhibbaan lakkaa'amutu morma citee jira. Namni hundi alaalaa manni koo guddaa waan ta'eef gara mana koo dhufeetu na bulchinaan jedha. Anis gaarummaa waan hin qabuuf keessummaa simadhee miila miiccee madabii afee nyaata dhiyeessee kabajee kan hin bulchu hunduu haadha warraa kee areeda ishee irraa haadheedha. Maaltu sagashee naan akkas godhaa? Gaafuma gaaffii kana kaasu boroo gasheen qalaa. Si duwwaatu gaaffii kana hin gaafatin aftee deemaa hartaa'e. Namichi kun gorsi gurri taa'e xiqqoo gara mana isaa dhiyaachaa gaafa deemu hin beektu gabaarraa gaafa deebi'amu fiigichaan gara manaan deemamu. Xiqqoo ilaalameef bitaa mirgaa ilaalamee galama. Fagootti gaafa laalu balbala isaa irratti godoo guddaa dhaabbatee jira dunkaana. Waan akka cidhaa achumaan waa yaade. Eeggadda yeroo karaa deemnu namni baay'ee waan ta'eef haati warraa waan du'e seeteetu cidha guddaa kana gooteetu abbaa manaa haaraa fuudhaa jirte yaadeetu duubatti deemee kilaashii biti. Hin gaafanne kilaashii bitee of qopheessee gara manaa hiikaa gaafa deemu gorsatti yaadate. Bitaa mirgaa osoo hin dhaggeeffatin osoo addan baasin hin murteessinii gadi. Maadhees haadha ishee deemti. Kilaashii waan qaba. Al tokko baree gaafadheen akkuma yaade sana hin taanaan isas ishees nan ajjeesaa. Amman qulqulleessitu maaltu maal dachiisee mana keessa gala. Gaafa galu haati warraa abbaan manaan ishee afuu barteetu naaf hafee jettee wallaa hunda waan ta'eef isaaf qophaa'e wanti sun. Yaa qarshii koo yaa gorsa koo hin jedhu yaa qarshii koo gorsa gurguddaa naaf itteetu yeroo sadii anas maatii koo sambistee qeerroon Oromoo ergaan koo kana. Tokkoffaa karaa qaxxaamuraa dhiisaa. Abbaa qabeenyaa ta'uuf asiin duwwaa osoo hin ta'in asiin hojjechuu barbaada. Kanammoo abbootii keessan gaafadhaa. Hojii barbaada. Dadhabuu barbaada. Haalli mijatu malee seenaa keessa dabare osoo dubbannee ilaalle akkamittiin as gaamee jechuu dandeessu. Ani kun yeroon almee koo dhiisee abbaa koo dhiisee koo kiflii torba. Kiflii waan tokko hin beeku. Dadhabbii baay'ee kan isin beeku. Dadhabbii malee wanti dhufu jiraannaan isin baay'ee sagatiin qaba. Hattummaa sana jechuudha. Karaa qaxxaamuraa dhiisaa. Mana barumsaa gaafa deemtan taa'aa qeeyyabadhaa. Madrasaa gaafa deemtan taa'aa qaraa. Dadhabbii malee beekumsi hin jiru. Dadhabnaan immoo maal taana hoo jettan woo xiqqaati akka jeneraal Waaqoo guutuufa maqaa gaarii wal ta'intu. Karaan qaxxaamuraa har'aaf hin fakkaata malee hin ta'u. Tokko. Lammaffaa gahee keessan qabsoo uummata Oromoo keessatti adda baasa. Waa'ee mirga hundaa kan quuqamu isin duwwaa taanaan gorsi hin gaafatamu taanaan abbootiirra. Abbootii amantaarraa eebbiin gaafatamu taanaan. Oromoon ikkoo caasaa qaba. Kan duuluuf kan dinagdee hojjetu garaagaraa. Waliin hundi hin duulu. Sirna gadaa keessatti kan duulu jira hoogganaa qaba. Abbaa duulaa jedhama. Kan seera hojiitti jijjiiru jira innis maqaa qaba. Amma inni Oromiyaa kun hunduu wattaadara ta'e akkasitti hin ta'u. Hundi keenya wattaadara ta'uu hin dandeenye. Hundi keenya aarsaa kaffaluu hin qabu.
inni kaan hin barata maaliif barumsiis qabsoo waan ta'eef oo baranne malee walittaan carraan dhufnaan eenyu fudhatee hojjeta inni barumsarra jiru barumsaa baratu inni qonnarra jiru qonna isaa qotatu gaggeessummaa ammaaf nuti jirra waan ta'eef nurraa dhaggeeffadhaa bakka nurraa fi jaarsonni gorsa gaafadhaa abbootii amantaa eebba gaafadhaa oromoon kana beeka kana alatti waa hundaaf isin duutanii madooftanii oromoon injifannoo argachuu hin danda'u akkaataa argatee isin beeku kanaan dura gara fuulduraatti argatu bakka tokkotti nyaara keessan duwwaa guuraatti deemaa gahaa ta'uu danda'an dubbachuun barbaachisaa miti bakka tokkotti kolfaa nullee dhakaa darbachuu beekna nullee caccabsuu beekna garuu musafuu qabna adaraa alaalaa jaati deemaa ergaan kun gahaadha bakka tokkotti immoo ijaaramaatti shantaa jaataatti kottaa nu dubbisaa hamari'anu jalqaba murteessitanii du'uu keessan duratti hamari'anu kanaa achi inni kaan dallaaf du'a inni kaan lafaaf du'a inni kaan waltajjiirratti carraa qabee du'a inni kaan kwaasiidhaaf maanchestar abaluu moo'inee du'a akkaataa kanaan qabsoon keenyas fagoon deemu injifannoo dhugaaf argachuu hin dandeenye sadaffaa jibbuufis jaalachuufis bakka tokkorraa dhaggeeffattanii wajjin fiigina bitaa mirga laalaa barri kun barri sobni baay'eetti uumamuun oomishi sobaa baay'ee bal'aadha bara kana keessa faranjiin saayikooloojikaal waarfeer jedhti akka kanaan dura deemnee waraanuu qabnu diinaa wajjin asuma teenyee miidiyaadhaan sodaachisu ammisaayitiin qaba ammalfiin qaba dhufnaan isin fidetteef sodaachisu guyyaan namoonni isin saayintiistii ta'an namoonni isin beekaa ta'an hojiin isaanii akkaataa kamiin soba oomishnee dargaggoo miira keessa gashinee jeequmsa uumuu dandeenya kan jedhu saayinsiidha kun. Amma saayinsii kana hubattanitti bakka tokkotti odeeffannoo argattan dhugaa ta'uu danda'a. Rakkoon qabuun obsaa qulqulleessaa eessayyuu deemu murteessuun ajjeesuun du'uun eessayyuu deemu qulqulleessanii akka hin gaabbine taataniitu itti galtu. Waan dhageenyeef duwwaa utaallee gallaan baduu ta'a. Dhugaa dubbachuuf qeerroon nuuf gaachana. Itti boonna hin jaallannas. Yeroo duuta hin dhiigdan duwwaa osoo hin ta'in yeroo hojii dhabdanii karaa irratti dhaabbattan keessa keenyatu caba. Kana baraasin. Garuu immoo biyyi keenya Itoophiyaadha. Naannoon keenya Oromiyaadha. Hojii dhabaan miliyoona 6-7 naannoo keessa jiru asitti 5 achitti 10 qabsiistee gammachiisuu hin dandeessu. Yeroo barbaada. Obsuu nuti hojii dagannee gaafa rafnu nu qimmiidha. Rafuun barbaannu waan ta'eef. Osoo halkanii guyyaa jooraa jirru waggaa tokko keessatti nama 10,000 manidhaa keessaa baasnee jirru waa'ee isa ba'an dagattanii fidaa malee wettan nama hin dadhabnanus. Hin gaafatinaa jechaan jiru. Gaafadhaa waan hojjetame immoo hin diiginaa. Namni seenaa jeneraal Waaqoo tuffachuu yaadu goota ta'uu hin danda'u. Goota kabajaa, jaallachaa, faarsaa, hanqina qabaannaan fooyyessanii goota caalu ta'u malee goota ta'uuf goota kaleessaa cabsuu arrabsuun mootummaa miti. Waan hojjenne cabsitanii hojii haaraa hojjechuu yaadinaa. Waan hojjenne galata gashitanii waan hafe immoo kana godhaa bakka rakkatteetti nu sin gargaara sin bukkee jira jettanii jennaan ittuu humna godhannee cimnee jabaannee fedhii keessan galmaan ga'uu dandeenya jechuudha. Akkaataa kanaan waa yoo waan fedhii faayidaan uummata keenyaa galma ga'uu kan danda'u. Oromummaan wal dhaggeeffachuu filaamee wal gorsuu irra deddeebi'ee dubbadhee jira. Sirni dimokiraasii
dubbattee kaateen harka baasaa jedhe. Dhibbeentaan 51 deeggaree jennaan dhibbeentaan 45 mo'ameetu bitama. Dimokiraasii jechuun kan sirni garaa akkas miti. 49 dhiisiiti dhibbeentaa 5 yeroo fudhuu mariisiisiiti amansiiseedha malee namni baay'ee waan amaneef isa kaan ukkaamsee deemuu qaban jedhu. Mariin aadaa keenya ilaafilaameen aadaa keenya wal dhaggeeffachuun aadaa keenya akkaataa kanaan as geenye wanti nuti asitti nu barbaadu biyya kanaaf ifatu dhufaa jira. Biyya kanaaf dimokiraasii bal'aatu dhufaa jira. Haala amma jalqabneen tokkummaa itti fufneennaan Itoophiyaaf duwwaa osoo hin ta'in gaanfa Afrikaaf eebba guddaa ta'uu dandeenya. Lafa qabna, humna qabna, qeerroo qabna waan ta'eef, sammuu qabna, barannee irra waan ta'eef, ummata dhaggeeffatee tasgabbaa'ee nu gorsuu nu eebbisuu danda'u qabna. Kana qabannee bakka barbaanne gahuu waan dandeenyuuf walii obsuu wal dhaggeeffachuu carraa walii kennu akkuma aadaa keenya baramuu qaba. Baay'een isinitti bal'isee ulfaadhaa galatoomaa. Baalee dhufuu kootti gammachuu guddaa gammachuu si yaadden caalaa gammachuu guddaa nutti dhaga'ama. Akka warra kaleessa seenaa hojjetee maqaan isaanii asitti dubbatamaa jiru sana anis seenaa hojjetee maqaan koo akka waanan barbaaduuf biyya gootota akkasii dhufuun si wajjin mari'achuun carraa guddaadhaa gammachuu guddaadhaa ulfaadhaa.